Adaraa keessan obboloota koo mana madaamii keessa jirtan qimmamochee mana madaamii jirtan waan kana mana namaa keessatti gola namaa keessa teessanii akkaataa nyaata itti nyaattan ofii keessanii keessattuu viidiyoo hojjechaa ofii keessanii gola namaa teessanii viidiyoo hojjechaa ofii keessanii balleessaa booda madaamiidhaan badduudhaan jedhina. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kunii ani maal akka ta'e hin beeku ijoolleen keenya siruma amma tabalaasha'anii ijoolleen maal akka ta'e hin beeku sirii baala gaanii jiran ijoolleen keenya kan ijoolleen keenya kaameraan akka jiru ishii quba hin qabdu kaameraan akka jiru quba hin qabdu jechuudha garuu kaameraan ishii ilaalaa jira ishiin immoo ofii ishiitii kaameraan waraabbisii ofii ishiitii immoo nyaata baddi jechuudha. Ashamaa kam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin jecha egaa hordoftoota kee warri mana kanaaf haaraa taataa subscribe gochuun maamila ta'ee isin jechuu jaaladha akkasuma kaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba obboleettii keenya tokko agartanii dhugaa dubbachuu fi kana ilaalteetu yaadnu si jibbisiisaa bara. Ani gizee tokko waa malee madaamin tun gizee tokko tikkeetti murteessin hin galchitu gizee tokko immoo ofiisiitii hir'isin gootu ofii keessanii waan badaa gola namaa keessatti hojjettanii waan isaan hin barbaanne gola namaa amma fakkeenya ijoolleen ishii maal ishii irraa barattime yoo ati ijoolleen ishii jechuudha ijoolleen madaamii gaafa ati waan gaarii hojjette waan gaarii sirraa baratu gaafa ati waan badaa hojjette waan badaa sirraa baratu kanaaf madaamii yeroo baay'ee ijoollee keenyatti kan kaatuuf jechuudha. Maal isin gola namaa keessa teechanii akkamitti gola namaa keessa teechee ati waan kana hojjete taanaan guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko tikeettiin kee akkasiin muramu yookiin akka alatti gad darbamtu beeki. Kun isin hin barbaachisu gola namaa keessatti. Gola namaa keessatti qabatanii mataa bulan. Gola namaa keessatti yuunifoormii ofii uffatanii dalagatan. Gola namaa keessatti gajjedhanii dalagatan. Yoo boru wayittan ba'aa nan jijjiiramaa boru waan guddaa irraan gahaa namaafillee fakkeenyan ta'a kan yoo jettu ta'e gola namaa keessatti waan hin barbaachifne hin hojjetina adaraa keessan. Maaliif kun amma dhugaa dubbachuu fi waan obboleettiin keenya hojjettu kun waan gaarii miti. Sinii galee waan gaarii miti jechuudha. Ijoollee keenya baay'eedha jechuudha. Ofii isaatii badanii madaamii badduu godhu. Madaamiin yoo ati badduu taate yoo ati gaarii taate gaaruma taate. Garuu keessattuu mana arabaa keessatti immoo akkana ta'uun hin barbaachisu. Kun ijuma namaafillee hin barbaachisu. Waaqayyollee waan akkanaa hin jaalatu. Atillee immoo ofii keetiillee jireenya keetiif iyyuu gaarii miti. Ati intala fakkeenya miciyyoon kun amma yookiin kan heerumtis haa ta'u heerumuuf eeggattis haa ta'u hin beekamu. Garuu nama jireenyaaf deemu waan ta'eef namni si taasisa obboleettii koo. Nama bira miidiyaa jechuun namni tokko waan laaluu miti bara nama kuma meeqatu si laala seete waan akkanaa kana sirriitti iyyuu namni waan ati gaarii hin hojjenne kana sirriitti ilaala waan ta'eef waan gaarii hin hojjenne yookiin gorsa gaarii nama kennu waan gaarii nama hojjetu ilaalle malee waan akkanaa kun sirriitti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf miidiyuma hundatu si argama miidiyoonni wanni tabaale hundisaa miidiyaa arabaa ta'ee ingiliffaa ta'ee oromiffaa ta'ee amaariffaa ta'ee hunduu si argaa jechuudha. Kanaaf gola madaamii keessa teechanii waan hin taane hin dalagina. Waan hin daballe hin dalagina. Mana namaa keessatti gola namaa keessatti. Ati obboleettii koo erga kaayyoo qabaattee biyyaa hin baatee dalagachuu baate mataa kee qabattee dirqamaan yoo nyaadhu viidiyoo waraabu malee hin ta'u. Nyaatumti yeroo viidiyoo nyaatanii yoo waraabanillee rakkoon qabu garuu naamusa qaba. Nyaatallee naamusa maa dhooggutan. Maalli nyaanni kabajaan qabu? Naamusa nyaataan baranne moo sila akkanumatti biyyaa yaatanii dhuftan barannee jirra kan nuti naamusa nyaataa nyaatuma irratti haasawuun hin barbaachisuudha. Sinii galee nyaatni naamusa nyaataa keessatti haasa'umti haasa'aa kun hin barbaachisu irraa fiiguun hin barbaachisu nyaanni kibijjaa qabasi nyaanni naamusa qabasi jechuudha. Si galee har'a shiinoo akka waan kunoo biyya beelli jiru irraa dhufteetti midhaan asii afaanitti of tumti. Ajaa'ibaa bara kana bara ijoolleen keenya yeroo tokko madaamin akkas nagoote maaloo sagalee naa ta'a ofii keessanii balleessitanii akkas hin jenne nama baay'ee arge ijoollee baay'een arge jechuudha. Madaamin rakkatteeti irra rakkatte kaa gola ishii keessa hulaa waan hin goone waan ishiin hin barbaanne hojjetta waan ta'eef. Dhugaa rabbii. Ishumatti murteessina gisee baay'ee madaama mukaatti murteessaa nuju amma garuu argeefii jira.
idaan rakkatan jarri rakkatan gola keessa ta'anii waan hojjetan viidiyoo waraabaa waan hojjetan dirqama ani nama viidiyoo waraabu malee nyaadhu minaan koo kaameraa duwwattoo nyaatte maal qaba achi kaatee viidiyoo kee yoo waan si barbaachisu yoo sirboollee barbaadde kilaasii keetitti galtee erga hojii kee xumurtee kushiinaa arabaa keessaa baatee akkasuma immoo yoo basmoorii kee jechuu barbaadde yoo waa viidiyoo yoo jechuu barbaadde suutettee kilaasii keetti galtee maara geenzaanaa jettee teechee hojjetatta jechuudha. Akkaataatti waraaban akkaataatti godhanii beekuu qabdan. Ishiin asii midhaan akka waan kun biyya baqaa Itoophiyaa midhaan hin qabdu hin jedhu iyyuu barri namni akka waan baqaa itti nyaata silaa asii harka shaniin ofitti naxxanii kana sanatu maqaa shamarra hundaa biyya arabaa balleessa jechuudha. Kolkolleewwan akkanaatu jechuudha. Kan waan miidiyaa irratti waan gaarii ana maaliif akka ta'e illee beeku namni waan gaarii dabarsuun jaalatu miidiyaa irratti bakka waanuma namaaf hin barbaachifne hojjetaa jechuudha. Kun immoo gaarii miti. Maaliif borusuma irratti dhiibbaa fida boleetti ko har'aa fi haa fakkaatu garuu boruuf sirratti dhiibbaa guddaa fida. Of eeggachuu qabda. Maaliif akka baate beekuu qabda. Kaayyoo baatee beekuu qabda. Karoora baatee beekuu qabda boleetti ko. Sii galtee ilmi namaa kaayyoo qaba karoora qaba kan biyyaa bahe. Kaza asin immoo gizee akkasitti yoo biyya ormaa keessa teechanii akkasitti viidiyoo kana waraabdanii sheemii isin hin qabu gola namaa keessa teechanii sanu. Mana abbaa keetitti immoo haadha keetti seetati. Booda immoo achi kaatanii yoo ishiin immoo isinitti kaate madaaminti yana ajjeesuu heddii sagalee naa ta'a Oromoo koona dhaqqaba. Oromoo maas godha. Ofii jechanii yoo isin siraatanii waan isaanii hojjenne siraatan waan isaanii hin qabne akkamitti si dhiisu reessaan? Dhugaa rabbi nu gizee tokko bee jarmatti murraa dhugaa ani gizee tokko jarmatti murra. Garuu argeef hin jira amma jara jechuudha. Jarri rakkatteetu nutti kaati malee odoo rakkanitti hin kaane. Maallaan jette beektanii madaamin xiyyatuun. Ani dhugaa dubbachuuf madaamota sadi biran ture sadeenuu rabbi nama gaariidha. Tan tokkoffaa sun homaa namaan godhan homaa namaan bitanii garuu namni sitti akkasitti sitti hin dubbatan hirris hin godhan. Homaa siin bitan garuu wanna bittaa ofii keetii bitatta malee wanta akkasiin bitan. Macarashaa saamunaa fuulaa siin bitan. Kan biraa jiru. Garuu kan warri kuni ani wanta akka bitadheetu hin beeku. Maaliif as hin jedhe beektaa? Madaamonni tiyya hundi ishiitu gaariidha. Tan boqatte sun illee maashaallaadha. Waaqayyoon jannataan ishee haa qoranisu. Deebisee kan adda ishii dhufe tanallee ani tan biraa caalteessu. Wanni takka hin dubbattu. Yoo ati hojjechaa jiraatti si gargaarti. Rabbi si gargaarti. Yoo hiqaa sitti baate gimmaasheen dhiqxii ati gaana dhugadii yookiin immoo kushiinaa dhiqxii yookiin immoo hiqaa dhiqxii. Ani kan godhaatu kana godhisiin jetti. Sirratti gattee si biraa deemtee kilaasiin galtu. Amma sa'aatii kana dalagaa kiyya erga fixadhee ani taa'e ati fixattee dalagaa naan jette kilaasiin galaa. Ishiin waan barsiistuu taateef sinii galee ishiin durateechi mana barumsatti waan hojjedhuun qaba kompiitaraan yoo fixatteetti hagana hojjedhu kanaafuu mucaa birateechi akkasitti qabdi. Hagana hojjedhee kushiinaa qulqulleessee kosii gatee waan adda addaa kafana yoo jiraate kafana tokko see jedhutti ishiin immoo mucaa birateechi. Maaliif haasiniin jedhe beektaa? Maaliif kana nutti kaastee jechuu dandeessan? Maallaan jette seetan? Gaafa tokko viidiyoo illee hojjedheetiin ture. Daakuu xaafii fa'aa naa bittee jabanaa fa'aa barbaree waan akkasii kanneen kan inni naa bitte siin jedhee isinitti ba'een ture. Warri viidiyoo kiyya daawwattan. Achumaan maal viidiyoodhaan waraabaa barii kan ammatti naa bitte kan ammatu Twitterratti illee waraabaa YouTube irratti illee waraabaa hin jedheen. Garuu ijoolleen tokko barii hisobdaa waan isin naa bittan kana yoo nan uffata illee waraabe hisobda naan jedhu weerri hin jedhaa hin jedhe yoo hin jedheeni. Keechan isiniin bittu yoo isin gaarii taatan madaamiin gaarii taati. Yoo isin badduu taatan madaamiin badduu taati. Kanaaf ofii keessanii yoo gaarii taate madaamiin gaarii taati. Nuti kaati gaariidhaaf kaati waan gaarii taateef gaarummaa keessaniif waan hunda sii goona naan jette. Maaliif beektanii? Laal akkana namaan jedhu jechuudha. Nama madaaluu jechuudha. Gaafa ati gaarii taate madaamiinis gaarii taati. Gaafa ati badduu taate madaamiinis badduu taati naan jette. Sii galtee yaa rabbi daakkaatti nu saazzabu akkatti nu qoruu jedhe tanaan ushuman jedhe dhugaa rabbii dubbachuuf. Maaliif isiniin jedhe beektanii? Akkana namaan jedhu isiniin jechuu barbaadatan akkana nuun jedhu kanaaf ofii keenyaa yoo gaarii taane isaanillee gaarii ta'uu isiniin jechuu barbaadatan malee waan biraa miti. Akkasi nagaa ta'a fayyaa ta'a gorsi baatee fi harreetti fe'an jedha Oromoon.
yoo isinitti baate kana dandeessaniin dhaggeeffattanii chau hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti adaraa immoo waan kanarraa of eegaa.